Nagaa caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinii dhufa baay'atu hordoftoota iddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamu kan jettan hunduma keessanii fuuf isiniin jechaa ajaa'iba dinqiidha isiniin jechuun jaaladha. Inni kunis maalidha jechuun keessan hin oolu. Jaartiin hajii qabeenya koonaa firii mi'a naa firii jiruu koonaa firii jettee ajiidhaan gaafachaa turte jechuudha. Ajiin immoo jireenya ani hin qabu, jiruunis jireenyis qabeenyis kan caaltuuti jedhee sana booddee ishee anu waan hin godhu qaba jettee sana booda ajiin biraa gadi ba'ee jechuudha. Xiqqoo ishee turtee bilbila ishee bilbilattee konkolaataa ishee asajjattee yookiin immoo qoqqopheeffattee sana booddee jechuudha waan hundumayyuu xumurtee gidduu kanatti immoo ajiin caaltuudha daawwaleetu caaltuu wanti ta'ee jira kootu deebi'i gara manaatti jedheen jechuudha. Maaltu ta'e gaafa jedhuuni itti himuu hin dandeenye namatu du'e moo maalidha jechaan ture jettee caaltuuni lakkii garuu kootu manatti naan jedhe jettee sana booddee gara manaa daftee maa'inni utuu hin jiru namni addan jedheen booddee namittiin qabeenya naa firii jiruu koo naa firii naan jettee mi'a kee fudhattee deemuufidha naan jettee jedhee natti hime. Anis immoo kaameeraa koo kaayyadheeni namni osoo kana goote jedhee namni na dhaga'us hin jiru namni na dubbatus hin jiru wanta ta'eefi kanaafiyyuu keeyyadheenanii hollaa dhaqee maskootirraan ilaalaa maskootii warra sanaa immoo in argama wanti hundumtuu waan ishiin gootu walumaan ilaala dhugaadha moo sobaa ittiin adda baafadha namni kana goote itti nama naman waan ta'eefi waasiidha jettee jechuudha. Wabii kaameraa wabii ta'eera yeroo ammaa kana miidiyaa wabii ta'eera waan ta'eefi isa kanadha. Achi booddee gaa'ee hattuun dhufte jechuudha. Hattuun inni durii halkanata nama guyyaa ta'e kanatu immoo shaamarree taate jechuudha. Sana booddee qinni qo'a jettee qabbe jettee jechuudha. Akka nama waan ta'uutti sab gootee gadi gaafa babbaafteettu dura jalqaba isaa ishee gugubbaa fufuutee tokkicha guddaa isaa gaafa gadi baaftu isa lammaffaa gubbaarratti asham jetteen dhuftee caaltuun asham ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maal hojjechaa jirtan mana qulqulleessaa durmoodha mana qulqulleessitaa jennaan nan qulqulleessaaf abaayyaa uffattee yookiin immoo maaliidha maqaan isaa hasaffattee ture kanatti qulqulleessitu gaafa jettu rakkoo maalii qaba jettee sana booddee godina jalaa maal ta'e na jalaa qibatti isa ta'e na jalaa hosuma jechaanii jirtu caaltuudhaanii ishiin lafa kaayee harka kee kanaayyuu hin qabatini jettee gidduu kanatti tumaa turte jechuudha. Caaltuun utoo akka kootee jechuudha sirrumatti irraa dallastee bukeerraa kaastee jechuudha natti tola ture. Akkasuma harka walitti cimdiddi gootee jechuudha. Harka ishii lamaan silaa hoo jechuudha mo'attee jirta hootee harka ishii lamaan walitti qabdee jechuudha. Aboottifattee jechuudha miila keetiin akka ishiin hin duune akka ishiin hin jiraanne hin gootu. Isoobdi namittiin marmaan keessaas hin qabdu garaa keessaas homtuu hin jiru garaa keessa kan jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan afuuffee soba ishiitii fi faandiyyaa ishirraatiin kana fi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan homtuu garaa ishii keessa hin jiru hin sobdi. Garaan dubartii tokko baa deema kan ishee immoo asii gadi rukutamaa deema immoo akka nama bismaara gadi rukutu wanta tokko hin qabdu. Ani samuuna kana jechuudha dhugaa dubbachuu fedhe qinxiffedhe nama qomee nama garuma isheen ilaala akkasitti fedhe jechuudha. Garuu garaa dubartii sanaa keessa homtuu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Egaa amma tumtee amma waan ta'e waliin jedhanii konkolaataan inni balbala dura jiru maalidha jennaan namatu fidate namatu fidachuu danda'a kaayee ana malee hin jiru maalidha jettee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee si bareera waan gochuu fi karoorfattee jirtu himi jennaan waan inni himuu qabu qulqulleessuufidha. Innaan durmaadha naa qulqulleessita mana jennaan ani si'ii jedhee miti kanan qulqulleessu ofii kootiif jedhadheeni qulqulleeffadha jetteeni ollaa galchootuma jechaanii jirtu. Isheen gadi baate qonna gargaari kaa'etteen nafaana gadi guurte gaafa jettuun ol galcheetu jechaanii jirtu maa jettuun luuf jettee gadi baatee achumaan haftee jechuudha. Deemte natti fakkaate caaltuun ol dachaafattee jechuudha. Ani kaniin jedhu otoo ishee ta'e qawwatti godhe hiyya dhugaa dubbachuudhaaf biyya namaa ta'e biyya maalii ta'e nan iyyaa
nan iyya malee akkasittiin cal jedheen dhiisu jechuudha. Hoo ani kanan jedhu amma caaltuun tamuu yoomitti heddii amma yoomitti heddii ela caaltuu kun hidhuufan jira jette miti hidhuufan jira jette amma guyyaan hidhichaa ga'utti bakkee biraa turtu mana hidhaa biraa malee maal godhure booda si amma har'a meeshaa keeyattee borummosumaan atti iddoo ati ciftutti hin shakkeen si fuutee akkam baane isa kanadha. Inni kan biraa immoo waa'ee Hubiyyee fi Naahii jechuudha. Ajaa'iba dinqiidha. Naa galuu dide iddoo sanattis Heeluu fi mucaan egaan talli itti matte sana ijoollee mucaan dargaggeessi suni waliin haasawaa ture wanta akkana akka ta'uudhaaf illee karoorfanneen turreeyyuu kaayyeffanneen turreeyyuu akka carraa ta'e immoo wanta akkanaa gidduutti uumamee miidiyaatti akka ba'u barbaanne ture keessaan fixachuu barbaanne garuu hin taaneedhaan osuma isaan haasawaa jiranuu Hubiyyee akka maal keessa jirta maal jedhanii osuma gaggaafachaa jiranuu homaan jedhu osuma ishiin jechaa jirtu baay'ee bu'aa turte jechuudha isheen. Osuma isaan akkatti haasawaa jiranu innis immoo intala qabatee dhufe jechuudha. Intala gaafa qabatee dhufu hinnaan jechuudha. Eeluunis hinnaate mucaan sunis hinnaa'e jechuudha. Achi booddee maal hojjechaa jirta naati? Naahii maal hojjechaa jirta? Maaliif wanti nuti seeratti akka galu akka tasgabbaa'uun goone iddoo akka baay'atu maaliif goote? Jennaan ani waan hin godhin qabu. Bilbila koo mandararraa yookiin immoo iddoo ishee fudhattee ani hin beeku. Kanaafiyyuu waan hin godhu qabanii gaafachuudhaaf dhuftee namni immoo nama yoo gaafachuu dhufe marra koo qabattee intallee jechuudha. Nututti edda eejamu kee taatee dhuftee gidduu kanatti Hubiyyee lafa jirtu ol kaatee maal hojjechaa jirta? Maal hidhannati gochaa jirtu? Jennaan maaliin godhe nama tokko iyyuu hin goone daandiirratti na argite bilbila kooddoo isheen fuutee hin beeku jedhee isheetti gaafa ni dubbatu maal si godhe kan hundumayyuu maalin sirraan ga'e? Maaliif kan hundumayyuu naaf qopheessu naaf yaaduu jaalattee ati cirraashiyyuu iddoo namni ciisee iddoo namni dhukkubsadhee jiru hospitaalatti qabattee na dhuftaayi ati yoo nan barbaanne ta'e mucaa kootiif nan jiraadha mucaan koo na barbaada jetteen yoo sun jechaa jiranuu maaluma waan ta'e ani atumtillee naan beektu waan ta'e minaan minoosumanni jechaa jiru dhuma gubbaarratti qalabatii ofirraa baaste jechuudha. Qalabatii ofirraa gaafa isheen baastu deebisi keeyyadhu ati haadha manaa koo mitiidhaayi gaafa inni jedhuuni ani fati kana caala waliin beenu jettee kaballaatti cufte jechuudha. Kaballaa gaafa itti cuftu ani abbaa manaa keetii akkamittiin kaballaa cufta gaafa dhaan gidduu kana dargaggoonni haaranii ishiin sun harka qabattee jirti harka keerraa kaasii dhiisii ishiin hospitaala keessa jirti kan maaliif akkana godhatta gaafa isaan jedhan ishiin dhaga'uusaa hin dhandhe jechuudha. Gidduu kanatti egaayii fudhatee bahe maa'ee salaxxaa jennaan ati deebi oliin isheen abaatu jennaan isheen hin barbaadu jetteetti na faana haa deemu jettee jechuudha. Innis faana bahee Hubiyyeen immoo gulukoos ishuu ofirraa darbattee gadi gubbifamtee bu'aa turte jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf waan hundumayyuu waaqayyo tooratti haa galchu isiniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa maatinaa ta'a dogoggora jiru dibama shaaluu.